Yugal kanikuya akwani anuddu isaati barbare naqu anwar asa oddu baddu tokko waggala bonna blok ya oro bayyade Shigrelam America da nore adellam yo inu fikabachimne mata iza ke zaitetu malafad dabarsit kanu you know amma nama gifti kennu keza na diaspora America idu keza oddu baddu mana kiyatti blokida ila yawmal qiyamah le himbazu yechu Sigalemi ya namoonni ati blok mana namati gode sun akka dugan ke siba uditen ni sabahu qabayo ati ngonelle kanuma akkas jeetin akmat gatti akkas jeetin moz ma manni beetu kun amalle asgala jira moz share to gode fide adinatti sini diatta qamani le wal beena baajo de ganta gafa fefenne de gonafi moz wala gadre murti wajjini sana mayriyati murti de kina gafaddu ana live cufe manasa di makman ngette murti manasa cufe asuduf murti gafannan namni blok mana khiya nama gode isamiti nim beha makana masani mun barbadu je garu mo jarrisun na wajjin kapso dera jirani o murtin gema kana mo haada satif makhina bin naje warna dacha turetu mudi tara khiyan nama khiya blok gode khefiti ati nama haada tetif makhina bin naje se kapsaw juruf mudi tara mana kheti gota jal kamwaw amma gare mo kana je gafa satin je kuna nama kuma jamu kuma shan na era gesani mo garu namni kuma dibba soddoma dufe akamiti wa kanu dabanne no manni oromo ma da te tabashte namni kenya gema dise jira la ila bari kale fi de ganda oromo wal jala sena dalai debar sena haro wallahi ko da galda wa mo tamte kale nama kuma dibba soddoma de debi amma atriki akaisan galmesan anille gemi kabadde moyama atriki wallahi kabaddu enwa kabaddu khayana kuma dibba bishantama kuma dibba bishantama ni jira oromo kaysa gemni injiro atriki la yajun wajala gemi sadi gugudda moyamani atriki dalagu kaban bar kubayu tabadan to koyero sadi yogo wajala galchi atriki dalagami wallahi godi wallahi gemo to gugudda ka bi kha nama kuma bishantama ni akamoti kati gemni masatana Sina Maria dalla tujira mona Maria TikTok bana tujira TikTok ina kadurati mi dirmine dimachu yegale game da amma game ni wamba de sittimu game kaballe se giftarota miti walla rugati tima game kaballe se gamerota warata batwechu reality e warata bat ya akam beita ina dabbal atle duftetu ma game tabatte lech afurishani argatesan furatte biyat ergatte tuma yo holota ambite wor ke tarbi siken dagefadu qurana dagefadu malef ana ma chamalle sakala jira sakale dalota dufu wabar sifta sigalemi kanu gazi tima okay game ni gandum malle fimiti ila anama namni gifti kenu randau yetallan yisatunyal arsi dawgi yozobe ko amari harargen shawan wallaga wallo jimma gujin oromon kuta ko hundi nakenite ibin turumbadu wogame kana rabza yirukunu nakenna akwani wanno way sala mali siri kabuti ana nakenna beita namni na rabza tuma bakabira dake gize adufe na nakenna namni amsi udugana mana awalu sigalemitiya amma gema kaballe seenunni gemarota akkamitti beeyta fakkeenna fi gemarummaan amma asirraa taaptaap godhee shaaworii walgalchu yoo xiqqaate akka oromootitti 50 dhibban caalu 20 himaga caalaan dhufe wallola qabdanii ni wallola isaa hojjetaan qabuun beeku garuu namni isaatu muddatara mana murteetti buloo godhee kaasee caalaan hanjanii I don't know gaafachuu hayyee Okay, galata mi dabbal wana so turte degen turen gerefu. Chalatu murtiti me chalatu dabbal tu mana kan kedi na bilok sise. Kireti chalatu kasete dibaj kirta gerefu. Ya, ani sona atinyanne. Enyu murti jere? No. Dabbal tu mana murtiti nama bilok gode dabbal murtiti na pa kabanyanne. To kofa namni jere murti. Dabbal je makaya mo. Dabbal je makaya namni manas murtiti murti kam namala makof. Agefat Ana bidule da bodar rakiya ke debi. Itis ya, kabadu. Deika shante mi torbarati muridara kan. Obsiga. Okay. Deika shante mi torbarati khani muridara kan. Sandura nami marasani muridara kabu kana buses kana galchu turesi. Aywa. Kana buses si kana galchesi nimbe.
dubbadee jira har'a guyyaa kana liiviretti illee inni lammaffaa namni gisee inni jira ta'ee muni nama bulooku hin beeku yoo bulooku taate namni si'achi nama bulooku hin jiru akka ilaalcha kiyyaatti qofa yaada kiyya erbii murtii waan san nama mana kiyyaa nama bulooke jedhee immoo inni fi bira maxxanse si balee hin jiru kana nama hundaa siin jedhe jechuudha ana qofa osoo hin ta'e nama hundaa siin jedhe tiseke kana immoo egaa adeemtee macaalaa tokko jiraara mucaa daa'ima warra uumaan sai waa tokko hin guroo. Okay, asmara dhaabbatu amma naasif sawala kan dubbatti. Amma maayira wallolta isin araara. Doktor kiyya waliin waraas ta'uu inaaf inni tan walii galla. Tagalgabaa caalaa kiyya doktor wanta kasini mul'isu goota kayoon ayyamtan. Koy. Doktor ni mul'ata barreeffamni kun gama galaatti dubbisuu ni dandeessaa yoo si mul'ate. Mana Oromoo hundaa fakkeessuu abnaa. Yaa kajalaa karraa gadii barreeffama dhumaa kana yoo si mul'ate. Godi abshir kajoo kana jira. Doktor na barreessii waan. Anaaf dubbisa. Maqaa giiftaroota naa barreessi takka ammoo waa darbaa jedhiin takka ammoo ati galfadhu. Kana gubbatti dooktar akkuma ta'e gartu. Mana Oromoo fakkeessuu qabna ka jedhu. Asirratti immoo geemni kee kan Oromoo akka fakkaatu goona ka jedhuu fi sagalee naaf murtii waliin qabaa turre inni kun. Dooktar asirratti yoo agarte daqiiqaa meeqa sa'aatiin kun sa'aatii barreeffamni hundaa gadii kun sa'a 3 fi daqiiqaa 48 irratti. Kana jechuun geemaaf daqiiqaa 12 sa'aatii sanittiin baana. Naa qabadhu gaa. Maal goone jalqaba osoo laayifii seenin dura murtiin naa bilbili. Dabbaal sitti naa rinaan jee. Murti maaliif natti arte kennaan narra hubannaa qabdaa narra muuxannaa qabdaa namni na bira dhaabbatee geema kana na gargaara jee ayyaade sihii. Barreeffama kaasee. Kanaafuu naan bilbili naan jee. Akkee warra koon qabu ammaa sa'aatiin geemaan kunne amma maal godhuu qabna kajoo naaf inni wal mari'an. Edaana dura Mo'aaz Mahammad dhaqee Mo'aaz reefu dubbatee jira. Mo'aaziin mana kana naa hooggantaa kennaan lakki anaa miti ijoollee tiktookee isaa dabbaalaa hogganu kennee si murteessinee naan jee. Waan Mo'aazii wajjin kana walii galaniif na bira dhufe. Waliin haasoo murtii keenyaan jeenaan geemni kan kee baara akka inni bahu namni hedduun akka inni dhufee daawwatu hoo xiqqaate laayifiin kan kee sa'a 3 fi daqiiqaa sa'a 2 fi daqiiqaa 50 irratti mana nu godhin jee. Inni immoo sa'a 3 ittiin bana jee. Kana jechuun geemaaf sa'a takkaaf. Akkasin nama hedduu fiduu hin dandeenyu sa'a 2 fi 30 mana nu banii mana oofnee girgirii uumnee mana sana ol kaafnee geema seenaa qabu geema Toophii ta'e taphatta jee walii galle tokko dooktar naa qabadhu kalamaffaa guyyaa geemaa nama lamaan nama fayyada. Tokkoffaa warra fooroora qabu kan sagalee qabu kan chaalenjii mana uwwisuu danda'an. Lammaffaa immoo warra horii isaanii birrii keeshaa baasanii sii kennan. Namoota kanaaf sa'aatii addaan qoonnee warra foorooraaf sagalee qabu kan mana uwwisuu danda'u dura goonee warra silaa birriin si bira dhaabbatu sanis kabajaa fi beekamtiin maqaa isaanii galateeffannaan geema boodaa fi geema durallee daqiiqaa muraasa isaaniif kennuu qabna kaja warra walii galle. Isuma wajjin goone kana sagalee fi barreeffamaan godhatu turre baay'ee barbaachisaa tanaan baasitiin maxxansaan. Tokko lammaffaa wanni guddaan guyyaa geemaa nama dararaatiif nama rakkisaa meembara takka immoo laayif goolii manaatii fi moodeetara. Ani wallaahi rabbiin haadhi kan agarsiisin akka isaa fi Mo'aaz walii galanii moodeetaran akka nuudhaaf walii galan quban qabuan. Garuu akkanumatti hin jeen. Laayif goolii manaa sirreeffadhu moodeetara immoo nama hubannaa fi bilchina sammuu. Yaa ka hubannaa sammuutii fi bilchina qabu nama feemasaa fi giftara dambeeku moodeetara godhadhu hin jeen akka booda sirra qabu. Suma gannee walii galle sumaan an jee kunoo suma kajoo niin baasa amma barreeffama. Akkasii asli anaa fi murtiin yoo xiqqaate jajaaf moodeetara mana waliiti. Garuu eega murtiin geema qabate torbaan tokko kana torbaan amma irraas dabarre kana narraa kaase moodeetara. Naa gala because geema qabaa giftara jira inoo nameetu inni beektaa miti gaa warri tokko wal beena wal rakkisu kanarratti. Hubadheetumaan itti naarree dhiiseen. Ammoo kalee galgalee eega akkas jennee walii galle akkuma dhaqqee mana isaa joo hin godheen moodeetarri ana gubbaa jira. Achi booda gaa atiis eenyu nama hedduu akka ta'e garte amma Aleksaayee fa'aa Seenaa Kamaal fa'aa Sooretti Abbitti fa'aa Naasir Keenya Kaanolee fa'aa namoota hedduu turee deemaa turre. Boodarra namni kun egaa waliin soomnu dhugaa jiraami walirra sagalee qaba walirra deeggartoota qaba walirra dubbii danda'a walirra fuulli nama kana nama harkisa. Siifi Mubaarak fi Naasir warra achi gubbaa bu'u godhee numaa murteessini yoo fedhaan bu'anii dhala. Tokko mataa kiyyaaf buusu caalaa fakkeenyaaf aanaa galchi anumaa buusallee Seenaa Kamaal anumaa galchi anumaa buusallee sababni isaa saatiinis deemaa jira namni sattuudha waan ta'eef nama hunda wal jijjiiruun barbaadiyan amma amma sanamtuuf hin goone immoo anaa fi caalaani saayiba waggaa dheeraati haa ta'u immoo qosaa keessatti wal dha'uu warra gatuu waan takka takka wantoota kun nama jira kun rakkoo kun akka lola guddaatti hin fudhadhu okay isa galteellee buusallee xiyyaafillee bu'aan wallaahi namta kana bu'u dooktar anaa bu'e bakka tiyyaan nama galchee fi bu'e wanni an barbaadu dabbaan nama kuma dhibba gubbaa taa'ee qofa osoo hin taane murtiin maal fayyadamaadha wanni ayyaati kanaaf miseeginan si godhaa ture tura ganaa baatee jirti. Ati gacirraa buute anuu si barreessee si barbaadan ture dhiiroo isa qote kaja'u. Akkasuma nama hedduun barbaade. Walumaa galatti haala kanaan osoo deemu jirru dooktar bilbilli murtii bu'e. Hin argaan hoggaa bilbilli buusu.
eenyu akka bilbile caalaa nuree yoo dhiira dhugaa nama garaa qulqulluu ta'e himuu danda'a. No eenyu akka murtii bilbile hin beeku. Saatiin sun eegatti saatiitti caalaan oguta qaseen oguta qabu'e waan ta'eef tarii caalaan bilbiluu danda'a tarii nama biraati. Amma murtiin as kana muutii godhanii kanaan bilbila qaase. Maal jedhanii si fakkaata dabbaal geema sarkaa billeessu jira mootii irraa kaasee qajeelu information nama dubbaan murtii dhufe. Murtii waggaa meeqa guutuu iccitii hedduu waliin qabnu kasaayibummaa waliin deemaa jirru haala duubatti liidarshiipii mana kanaa ta'uu danda'a jee na filate sun osoo waan takka nan gaafatiin mootii irra kallattumaan kaansil godhe. Ani ni sinaarre ni sin dubbanne tumannis bakka kiyya mootii irri caalaa kanaaf kan namee jechuudha. Kun gaafa caalaaf kan namu toora daqiiqaa 50 moo 50 wayii na fakkaata gaasoo geemni eegaleen dura. Hanga sa'aatii sanitti ani durii akhiraa naa balleessu akkuma kan kakkaa ture bilookii miti muutii nama takkaan goone barbaachisaa tanaan murtiin liistii nama biloo godhee baasuu danda'a. Reefu immoo dhufee afaan isaatiin ani dabbaalii nama biloo godhee jenne mana kiyyaatti nama biloo hin goone harrakkus turaan qabu jenne biraa kutte. Kanaafuu naaf murtiin dus dubbinumte ammoo ta caalaa moodeetira tiin caalaaf dhaqe. An caalaa nama biloo godhee namni biraa nama biloo godhee ni isin dubbanne ni isin dhageenye rafaattiin oole ammaan irri baaqee akkuma laayifii seeneen dabbaalattuu jee uummanni boo'e. Awwa maaltu maal ta'e bara kanatti caalaa nuree faan dabbaaltu moodeetiraan mana murtiitti nama biloo godhe jeenis siragataa jiranii naan jedhu. Amma caalaa tilmaama kee asitti mana sirgaan qabdu. Namni haasawee tokkoffaa namni tokko mucuu qabdu osoo anan taane murtii. Akkamitti? Akkamitti yoo nangetti galatoomni sittiin hima akkaataa ta'e. Namni FB gubbatti barreesse caalaadha. Adeero. Yaa murtiidha. Murtiidha. Murtiin immoo gaafachi gubbatti murtiidha warri murtiidha galatooma alfaadha jedhu ani murtiidha yeroo itti argan ni beekta. Yoo xiqqaate deeqaa 50 jaratti harkadhee siin jedhe tapha eegaluudhaaf yoo ta'e yoo xiqqaate ani namni hangalche Marqos nama lama qofa namni hangalche jechuudha. Murtiidha dhumarratti harkadhee waan ta'eef nama lama qofa ni hangalche. Gaafa inni tasee barreessu immoo murtiidha san dura afaan isaatii dubbatee murtiin dabbaalee fi nama tokko qaba. Nama tokko eenyu inni maqaa dhahee jira yeroo san duraayyuu maqaa dhahee jira. Duuneedha. Duunee mucaa isa maqaa. Gaafa kana duuneen nama beektu ani immoo kilaacha kiyyaatti gaan erga murtii kana barreessa dabbaal. Akka chikayatti fudhabe namu lachisa gara ta'uu danda'a at least erga namni mana sanii murtiidha adimana mana sanii lamne maqabaat dabbaalu kana biloo koyoo jiraat isa kana kan murtiidha kan keessi sigala biloo kan gaanu haasara liibii haasoo inni keessatti kun haasawuu ni jira garuu kun haasawuu ni jira amma kan namni murtii guutuu dawalee dabbaarraa murtiidha fuudhi kana kun murtii nama jiru waliin gruupi kun amma anis kun itti dabaluu hin danda'ami booda waliin gruupi kun gaafanna namni maan murtii dawalee murtiidha irraa fuudhi dabbaarraa namni yoo jiraat mana kan keessi reesi nama na bus jira ani immoo dabbaaltu na buusi jiraatti himeen jira. Akka nama bultu man beeka yeroo lachuu yuusin na buuse yeroo tokko sin na deebite yeroo duraatis yeroo lachuu sin na buuse yeroo tokko immoo sin na galche nam beeka yeroo duraa isaan na galche yeroo nama sin na galche sababa kana ta'eef immoo namni kan nama godhu jiru kun isa dabbaalii balee murtiirraa fuudhii akkas godhii no murtiirra nama lama qofarra jira erga namni murtiirri abbaa mana sin tas gabbooyine wanna wanni takka tas gabbaa hin dandeessu kana kan itti okay caalaa yoo wanta kan si gaafa lafa magadi wanti haasa'u jirtu ngaree fuutana Koi. Itti deebiin. Caalaa tokkos goosisee kan gootee namni tokko faa maxxanse isa gaafachuu qabda malee nama. Okay kana fennee tura. Tara haasa'aa ka tara. Okay asli lubri jira wanta kan si gaafa caalaa. Ati mootii mana keetii honga baadhee ani mana keetii biloo nama godhee ati caalaa nakkaan nama biloo godhee baasuu dandeesse moo dandeessu. Guyyaatti bannee nuti liifi nama kuma lama dubbataale mana kiyyaana teenye. Kanaafuu murtii. Nama mana kiyyaa murtiirra gaafii isaa qaxxisaadha deebisiif. Ya niin danda'a. Kallattiin ol yaasuu dabbaal amma dabbaal nu bira jiraafi miti. Dabbaaliyo mi'uutu nama moniitara bilook nama yoo nama godhe mana keetii baasuu hin dandeettamu hin dandeettu. Amma baasuu danda'a kallattiin baasuu danda'a. Gobas kanaafuu murtii guutoon nama mana isaatti bilook nama godhee baasee mul'isee moo afaanumaan jee bara. Afaanumaan jee. Amma reefu maal laan jee mana kiyya kana dhufee mana isaa cufee mana kiyya dhufee maal laan jee murtii hoo nan bilook nama godhe hoo juunee ta'e hoo caalaa ta'e uummanni kun haa baru sobaan maqaa nama balleessitee waan biraa haaree deebiteen shaqalatiin maqaa nama sanii baasii jennaaniin nama maqaa isaa kaasuu barbaadu miti garuu jala mureessitti masii miti nama sana immoo dhaadanna wali qabnaa nama yoo ati geema moote haadha keetiif makiinaa binna naangechaa ture je nama haadha keetiif yoo ati makiinaa moote geema moote makiinaa binna ji'aatti murtiin akkamitti moojetara kanneen geema taphataayi kana isaaf inni isaan nangalchu waan akkasii ammoo afaan isaatiin fiiduu akka hin qabne baasee mul'isuu akka hin dandeenye nakkan ta'in amanee jira. Ati keetii bagati ilmaam jira kon gabu. Amma akkana goona. Dhaggeeffata. Waa'ee moniitara san murtiin nama mana isaatii nama biloo godhe baasuu danda'a eenyuun baasuu danda'a. Yaa guyyaan achumaan achi kunnaa murtiin yaa'u kaleessa geemii ka taphate murtii miti. Murtiin hin beellamatee ummata isaatti himatee ummanni isaa akka jiruun haqinni yaame ol dhaqee harka duwwaa dhaqee walumaan hunduma kennatu mooyama. Isin gale miti. San
Anduguma isinitti hima. Kamooyame murtii miti ufiin kennan. Si galee miti. Ani koo sarkisitti madhee wanni ati osoo jimallee taatu bobaa jalatti qabattee xulxul jettee dhuftuuf hin jiru. Biyaansi jimaa fidattee dhuftee bishaan manaa sii kenna si galee miti. Oromoon harka duwwaa layte osoo jimallee fudhattee hin dhaqin. Osoo jarri afaan baantee tetteettu walaayittaan giifti olite jettee nutti horiiteetiin ummanni kalee malee dheeggadda killilii ta'e ummanni killilii iyyuu hin qabne. Muka nutti naqeetiin hin gale tan achumaan biratan. Garuu yeroo itti aanuufi nuti amma dulloomnellee caammallee saqqallee ekspiriyaansii isin amma ijoollee ganaa rafaa dhuftanii ekspiriyaansii geemaa ergaan ani isinii dabarsu akka obboleessa keessan hangafaa tokkotti. Akka obboleessa keessan amma ijoollee bar yeroo hedduu asirra jirtu keessa bar hangeemii baay'ee taphadhe takka mooyameen beeku bar. Gaastii kiyyarallee namni dhufee hin booyu bar gizee hangeemii taphadhe nagarre geemii sadi taphadhe walaa giftara walaa feemata gaastii kiyyara gasundaan hin dhufan. Ila geemiin akkam ta'uu qaba isinitti hima. Ka dhugaa isinitti hima. Tokko warri amma xiqqashoo rabbiin mul'ate isinii kennee ija namaa dura jirtan kun walitti hin duulina. Isa dhugaa isinitti hima. Bu'aan isin wal arrabs amma isin lamaan wal arrabsitanii wal loltanii bu'aan isin argatan tokko hin jiru xiqqeenya malee. Girrigirrii koomentiitiif ajandaa binaaminii ta'uu danda'a. Faayidaan qabu si galemi. Yoo isin lamaan wal taatan nama gargaartan malee yoo wal jibbitan nama gargaaruu miti uf gargaaruu hin dandeettan. Laayika akkasuma hundi keessan jechuudha. Warri amma xiqqashoo rabbiin ija namaa dura isin kaa'ee namni 200 300 1000 isin laalu kun xilaata waliin godhatina waliin jibbina. Akka gandaattis haa ta'u akka Oromoottis takka kun kanaan sirraa'uu qaba. Kana lammata Caalaa Nuuree geema yoo qabaate wanni ati tiktaakariin biraa giiftara irratti eeguuf hin jiru namni birrii itti kenna hin jiru. Boru siifi biyya keenyatti nagarre bararra qotee bulaan jechuun arra yoorruu Maammadii akaafee iftaan immoo Maammad Kadiirii akaafa wonfala waan jedhamu jira. Harka biyyatti bar sargii nama hundaa yoo ati dhayte sargiin kee ni bareeda. Taaziyaa nama hundaa yoo ati dhayte taaziyaan keetuu ni bareeda awwaalli kee. Yoo ati guyyaa namni du'u lafu oorrumatee akaafatte. Gaafa namni intala gurguru oorrumatee akaafatte. Gaafa namni ilma gurguru oorrumatee akaafatte. Gaafa ati duute namni si awwaaluyyuu hin dhabamaa jechuudha. Namuma hanga keetittu manatti itti reeffi kee akka ittiin ajoofneef akka naannawan balleessineef si awwaala. Waan jechuu barbaadetanii galee. Kanaaf geemii ufillee mooraalii walitti goona. Ummata keenyatti illee maqaa goona. Yoo jettan namoonni amma miidiyaarra jirtan yeroo tokko haa ta'u dhaabbatan haa ta'u geemii taphattan kuni yoo xiqqaate geema jaaladhu jibbi nama saniin saahiba ta'uun dirqamaa miti. Nama geemii qabu tokko yoo xiqqaate yoo leencana dhabde makiinaa deemtuu takka qabadhu dhaqi. Namichi sii kennan sunillee gaafa inni sagantaa qabu isallee jibbitu harka sirraa qaba sirra dhaabbatee dhaqi deebisi. Amma isinii galee miti. Yoo danda'e amma warri asirra jiru ka xiqqoo amma feemasaa kunniin leenca tokko walii fide namni kura yoo leenca tokko fide leenca 10 ta'a. Tirippil irratti 1000 meeqa ta'a? Miliyoona ta'a jechuudha. 900 ta'a tirippil irratti leenci 10. Amma si galee miti. 300 waan akkasii ta'a. 10 300 sadii baay'isi miliyoona ta'a. Tan irratti diyaaspooraan immootu waan danda'uun bira dhaabbata akkaataa amala isaatiin akkaataa isa beekuun akkaataa walitti dhiyaatanii mooraalii ta'a jechuudha. Amma si galee miti. Yoo atillee geema ati taphattee aniin geemarallee taa'eetuma si ilaala. Caalaan geemarallee taa'ee si ilaala. Makiin teettee si ilaala. Mubaarak taa'ee si ilaala. Haati faaxee si ilaala. Ijoollee biyya faranjii jirtutti birrii kennitee haadhaaf abbaan keen ergine. Himmooyame akka Oromootti wanni jettuuf hin jiru ijoolleen daaddaa ta'etu warri waliin daaraa dibatan si biran dhaabbannee jechuudha. Wanni kun sirraa'uu qaba. Yookiin geemiin baduu qaba hafuu qaba yookaan immootu geemarri guutuun guyyaa geemii wal bira dhaabbachuu qaba. Amma isinii galee namuu geemii taphateetuma biyyatti achi ergee hoolota bitatee ribbii yookaan ati rakkoo sirriin ta'u.
كراكنا يودمتن هم أبافيتا موتن أبافيتا هم موتا ور ميديا كنا يرو يول بالأبد كانوا ما جتشوفي كراكنا نموتو يونا مو أقوم ما أفوريشان بيجفرنجي تبي كرت أفديده بروس إفتانس فول رتي مواتماتو مديما يوم مويتن إلا جيمي بريدا أما كلاسا أصو مويته مرتجوتون والله يوتي كاده ريكاردي وقاتك وقالا مفتورو يجو وقالا أبان فري يوم فيتا بديجو ريكاردي وقالا مفتورو شرّا بريدا نور كابل يزيدان كلاسا شرّا أكام بريدا بدي والله كام مرتجوتون أصو إتيادا مين بدي أنا قاعد بشوفه أنا يو والله مرتقوت ولا إنش كنا جري قربان مليان بانات إذا جيمنا من مواترات واكن نوصل إنجالته ربي هاي دخول ربي رجع يوم ليش كنا في فديت ولا والله قلنا مش جالي مليان أم بو مال قدر رابو مال إني مواتان جرو مال ويكرامنا كم أدور بسدي أو مرتبي بسدي نوني أكثر تبر مورالي نما تويتن أنا قلتي نما ركع يروج الكبادي فصوير اللي تكن دربين بوي مش اللي قالها متي وان ثاني في وان توكو بر نانكن وزونتاني مكاو في ايغتو اما بكاكي ثاني تسلانمني مكا ايغتو كو متيغوتو ياده تاجيبو دنديتا دغرو دنديتا غاندكي تاو مالا تاو دابو مالا اورومودا ريكاردي هاروتن وغاتو كولما بكثلا اوجوله اورومو حركتورو وايرهون دتين بونو اورومو شيننكي كيزابازو ددب نوركاب نما أجرا داو أتذكر نما أجرا رتي أتكلم وده دس من ريكاردي نوركاب ولا ثاني ندابو يرو براتي فون أكثر كندبين سانوس لاكما تكابت سينا وقالا ما تنجي جيرمني بايالا قد قفانو سونتاني يرو جل كباتيف نما قويا جيما تبتجارتي بريدو فولي جامع كلمة انتان مرتقوتو چارا دوبارتين كواني الله جيم له موز ما بدي سرقي راسا موز يفهم سوري يفهم كوي نينجا باب سمو تبيول مغالت كوي ناقا باب سوكتك سوري انما سغا وانا ناس وبرت سغلنج مكان كيسنا كركورتي تو مربات يفهم ناقودا يمربات وانت كله ولا مغالت دبيغا بابا منا مرتي تكان نما بلون غورين مرتي نكرغان كم نفي فدو بديجرا هنافتو في جلياتو في جولين امبرا غدت وري سراينا فاتي يافك مدينغد بواتورا نماس بو بيراني اناتو سيغا سنيدي حسرت المانا دمت يسالو نايس سالي المان غوسا ورا مقا في درا قبيله كويسا قب النات اللي بدا النات ويشاتام ديم مقا غوسا لا فخاي بتا يخطو غبس ناو جاسوت النات اللي بدا ابان هذا ايو لا ابان انيو دي سينير انا ستي مجرا ابان انيو نا اسر سخاي الما هذا سالو يقومات علي جنات بدا صومالي فان رومو برتي نا أسر سخاية المها أسلو نا في مرتي رأي أباك دي ولديات أكان من مرتي تنما بلوغ بدا يستاقر كي توصو مرتي نركن المها أسلو سجالان فيمس فولو رخي يسبرا خوتي باري اللي يسبرا خوتي سجالان جد and just like in power خانا موت لفين في دي هم نان فارسيتي متي خريتي متي بديتي متي كوبا ودو خايتي مالي اماس انيو هذا خيتي كذا تكوبا ودو سخاي أنا دبال أنا مرتي وجين إنو تعالى ولا بيست فريندي ده خنا مرتي متان ساني بيخ سجلين دولي أجندالين حتى عنجي كي تجرينيا ولينا في مرتي نم بيخ جس فيك باك ويش أتام كبابو مت mana murtii ti dabbal nama bilog gade khajaw saksim fek murtii nama nejira fudate jira namta kabilog ngol tadabbaltu video warabe bi fadatina fakatuna kana ma amara farse gatani baga warabe ega murtii ngema mo hebo da live senu bagan sen gafara me malka mo live senne farsine gafa mubarak musamma gema mo isabo da live senne farsine takammo mormine خوني وان أورومون غافا نمنو قدان توكو جيمات أباتي جولين بايل سورة نمساني باقراون دي قرنة يو إني موهميس راسو إنو يو إني موهيس راسا توري خوني وان علامو قوتو قرا توري مرتس بغان راسي مرغان غب مرتي أتس يوغانا بارتي آري سامي باي غبابا دبي خوني يكامت موهم تجرتا جيما موهم تجرتا
Suuraa hanqee baagarantii godhatee kaasee dabbal qofa alama guutuudha. Haasa'uuf ammoo mirgaan qaba. Si qofa irraa miti immoo kan alama guutuudha haasaa turre. Gaafa hanqee immoo badhaasaan faana akkanumatti suuraa xiyya kaatanii irraa haasaa turan. Kuni waan badii qabu miti. Kuni waan hin hafa hojii wal qabatu miti. Ammoo dhugaan kee hin badini baga dhugaa akkana nama bilookin godhin qofa naaf amanti hanga namaan barbaadu. Ammas murtiin naa wajjin hiriyaadha. Obboleessa saayiba waliin nama gargaaruu dandeenya. Waliin taphachuu dandeenya. Waliin haasa'uu dandeenya. Kun dhimma badii tokko hin qabu as keessatti. Hooleeyyii biyya Arabaa. Hooleeyyii Oomaan tashirima barsimaa fi qamadii fi garbuu fi sambalee taree reedhaa fi loon jaamusii fi Oomaan keessa hamtu san anaa asirra quba kaa'e. Baay'ee nama xiqqaa maqaa isaa iyyaamu. Dubartii dhiira fakkaatu taaree dambaasin ta'inafaa mudhii kuttee achirraa eeyyutu san ana sittiin quba kaa'ee dhorgaa jechuudha. Gabaamu dubbii. Kanaaf obboleessa kiyya Mo'aaz Mahammad Aleeksii Sheeshee warri asirraa gadi sin buuse hundi keessa dhiifama naa godhaa. Jecha hanga kana dabarfachuun barbaade ergaa jecha kana gaafaan dabarfadhu immoo akka maqaan keessan sagalee kanaa wajjin rikoordii ta'uu hin barbaadu waan ta'eef. Paarsonaalii jechuun kun ana qofa bakka bu'aa na qofaa itti gaafatamu wantaan dubbadhee kanaaf. Kanumaaf dhugaan inni murtii barbaadaa tureef tokkicha kanuma qofa murtiin ammoo kana naaf fudhatee jira. Salaamu alaikum. Asii booda eenyuun haadhateetii ni iyyita malee ni booca malee sin dhagahu jechuudha. Xumuradheen jira nama haasoo kiyya walumaa galatti. Galatooma warra dhugaa kiyya agartan warra dhugaa kiyya bira dhaabbattan Mo'aaz Faan hundi keessa hundi ulfaadhaa. Yaayaatu miskiina Oomaan keessaa reettiidhaaf sanbalee tahamtu immoo naa asirra sane. Maaliin kunturooni la arrabaani la maaliin hojiin bira kute irraan mul'adhe iniin caale kanaaf bu'aa addi san dhagahu asii booda. Wani caalani ani wani gammade takka laus me kayba kana gaar lufte wani tokko ni gammade murtini bilo qamme to wani dubbatame nama bilo nama godu jira nama giftaranu san gurran dage abalu jechura dage ni male gurran dage wani amma murtin kuna gala to mun wibse lakki anu bidira ki duran dira fudde hingone kuni hakana nama tokko hayni kuni la hayni be yaw bre yagiya ni kala tamale enketu nama kana oftani harawa intaanetti Rechi of Tanzania baga salphatan jechuu barbaadeeti. Warri fakkeenyaaf viidiyoo hedduu takka karaa feesbuukaatiin waraabamu ture, nama arrabsu ture, kan hubatiin osoo hubatiin warri gubattan akkasii baga gartee afaan murtiirra dhageessan osoo afaan. Alhamdulillah inni baga bee. Galatoomaa jechuu barbaadeeti. Miira keessaa bahii kuni dhugaatii hin jiru beeku. Dhaabni fida dhagastee. Hanganuma dabbaan keenya gabaabsadhu bakka abshir. Namni walitti hin jiru dhiifama. Fitadde bar dubbii ulii haaraan qabu ana haaraan qabu wallahi fitadde dhugaan kiyya naafee jira dhugaan kiyya mul'atee jira. Girisa Oomaan ammoo anaatu asirratti salawaan deeb rakkoon qabu uliyan. Just like fani politics adii yeroo. Shikiri lam cinqiin qabnu nuti. Isaan dubbatni isaa ka dubbii qabu ni beekta Khadil. Isa santu dubbii qaba murtii fi dambaal waliin naquuf waa hedduu haase caalaan ulee santu rakkoo qaba. Rakkoo isaa qaba. Rakkoo sirraa qabaatu sitti asaaboo dhiisi isaafama yaadan kanneen. Hinaaftuun bara waggaa keessa jirti eega bochee irraa miti. Duratti irraa hastee ba'u jirti. Nama jala gadi Laan edaa'u afaan banuu jira. Edaa'u murtii tuqee jira. Achumatti manuma dambaal keessattuu afaan banuu jira. Edaatu jechuudha wallaahi isa. Namni akka wali budoomu namnummaan keenya usanii caalaa ofirraa likkii galchi. waan nan irra geessii mana dhagee. Anamma sila akka mataa kiyyaatti wallaahi billahi eeda sila waan hin kannuuf deemu anaaf beeka. Gin abbuma fadhe ta'etu nama tuffii warra tuffii namaa qabu jira maal jeeni beektaa caalaa nuuree jira feemasa malee nam takka asirratti wal hin baasinaadhaa jeen duba eenyu isaan tuffataniiti giiftii isaa achirra kanna. Abbaa wadeemu nama kabajaa sigoone abbaa wadeemu. Ijoollee haasawwan beekne barte narra laaleen adiisa. Dabbaan tana bira kutaati. Dhaloota miidiyaa waliin fayyadamaa jirtan dhaloota miidiyaa waliin fayyadamaa jirtan ololan taane walitti isin hin buusin. Amma eekimaan Anaa fi murtiin immoo walitti buunu murtiin osoo ana irraa qabaate mana kiyya rufee Islaa miti dhugaan jee caalaa Anaa fi murtiin walitti buunu ilaalu murtii amma naaman. Ikmaa waan balleessite hin qabdu. Yaadam buutuu caalaa maqaa Booda geeffata dabbaan komii irraan qabu. Murtii guutuu yaada inni ibsite keessatti dabbaan komii irraan qabu. Jaalalaan isaa qabuuf akkamitti anaa moomee jiru akkamiin liivirra taa'ee akkas da'aatu isa aarse malee namni nama si jaalatu si taara. Si jaalataaf si taare malee ani moodeetara irraa fudheen isaa mitii jee. Si wajjin namni san different adda addummaa qabdan akka ta'e hubannee jirra. Si galee saniifu malee isin as gubbaate sanii murtii fi dabbaan wali buusuun jaalatinaa.
كيرفو في دبار دبار الجنة ما دبار رد سنجين دبال تيركيا أبا سياسة أبا قبسو ilma leenjisoo diigaa ilma jaarraa abbaa gadaa guddisa jawaar muhammad anama wanta kattiin siin jechuu barbaadin xiinxalla sela taa'ee ganama ila waa takka beeki waa lama fudhadha waan kan kee kanaan maali fudhadha beetta tokko ati mucaa amma guddattee jirta beetta amma jaarraan si guddiseera atamma nama beekumsa qabu sammuu qabu ijoollee birallee darbiteetta atamma sadarkaa biraatti irra jirta sadarkaa diqqatti gad deebitee ijoollee durii waliin haasoftu yaada durii qabatanii deeman waliin hin haasoftu ta'e sun ammoo akkamitti akka ati itti yaaddu sii fi rabbitu beeka. Lammaffaa ammootu ati nama waan tokko qoratee argu nama akka siyaasaatitti baratees yaada namas hubachuu danda'u murtii guutuutis deebii deebistee itti akkamitti kun ammoo waan miidiyaati nama hundarraa dubbataa ture akka ati dubbatteetti sun ibsachuun seera miidiyaati. Namummaa hanke ammoo akkatti dhara ayyaanneef akkatti waan san biloo hin goone innis ragaa sii bahee jira. Ammoo as deebitee warra guddachuu kee vaayiraalii argachuu kee namootaan jaalatamuu kee warra hin barbaanneef deebistee jirta. Kana siyaasaan deebistee jechuudha. Arrabaanoo osoo hin taane dandeettii keetiin uummata kanaa deebistee jechuudha. Uummanni kun dhugaa rabbii sitti mala wallaahi haqa rabbii sitti ma luka simuruu barbaadan. Dandeettii kan kee jaamsuu barbaadan. Amma dhiyoota nafa sanuu biyya dhattee akka kun Daawud Ibsaa durii abaa'oo keessa ammoo galitti biyya dhattee nama siyaasaa taatee biyya dhattee Finfinnee daawwattee faa jettee biyya kan kee irra martee guddataa jirtallee guddattee tallee ati sadarkaan kan kee amma sadarkaa warroota gurguddaa waliin akka dheengadda gaafa Kadiir Maartuu ko Dabbaal jedhee maqaa kan kee dha'ee waamuun gammadeen sitti maa dhageeffadhu sii galee namoota biratti katabataa itti hojii kan kee kanaaf gad deebitee ijoollee waliin seenaa amma irraa dalagataa kun hin xureessinii wala caalaa nuuree wala maalii guuree wala maalii guuree ka Oromooti malee ati sii galee ana gadhatti nama gandummaa hin qabne nama qeeta kan faarsine Harargee keessaa nama balbalata kan faarsine yoo arge nama miidiyaa irraa si qofa arge laasitti ma kanaaf jabaadhu ulfaadhu si jaalannaa mudhadhu siin jedhan mallee. Dabbaal kiyya mee waa siibtuu sirrallee hin beeku akka nama wallaalaa tokkotti sila ati ijoollee xixiqqoo nama waa arrabsu laa taate mana kee ergadeen seenu akkumaan feema santeen kana mana nama waa baalageedhaan seenuun si gala garuu ati bayyanootaa dhufaa jirta hawaasa qaroometaa dhufaa jirta yaadni kee bilchaataa dhufaa jira saniifuu anarraan tana mana murtiitiin oolee gastii isaa gubbaan oole keessaallee murtii wajjinillee haasayeetiin jira wanni san akkas hin teenye sirtii nu badhee jira namoota biraa keessa dhileenya qaban qoreetti makeessaa tan taate warra sanii jira warra onnaki nama jee warra san guutuu akka inni guddanneef akka inni kaaneef balleessi tanumaa si jechuudha hojiirra jira. Thank you, Habibi. Galatoomii ati murtii. Takka takka jennee isinirraa buuna ani buuna. Galatooma amma wallahi jara lameen kun sirri siin jee ijoollee hojjetaan keessa hin galatin ammaati. Point nuti barbaannu harkannee jira. We got the point. You don't block them the rest. Geema taphatabe hunda irraa haasa'uun normal. Is miidiyaa gubbaa waan miidiyaa irraa haasa'uun normal. Ammoo maqaa kee dhawaataniitu waan funaannatan sadaqaa funaannachuu barbaadanii sani maqaa keetii alatti haa godhatanii that's not your problem. Nama biroo haa dhawaatanii. So we talk anyway. Udaan keessa wajjin gangalatin. Udaan gosummaa ta'e isaan keessa laaqqatanii asii namoonni hodduu you know waan isaan godhan ni beeku. Afaan ijoollee lakkoofsa ja'a fi kudhan fuuldura qabdu wajjin haasa'aa bilisee maal taate ammoo xiiraa bara. In kingdom in power. Disney akkasii. Ani wayin jaa moo wayin afurii moo wayin kudha lamaan muttee haadha sanii warra akkasii sanii. Aboon raadis gama. Aboon guddaa jiraanu raawus. Garafa dimbaayo. Amma dhagee miira keessaa bee haqlee keessii bee akkuma jarri sidhaametti dhaamisan qabadhuuti shaagee galatoomii nama biraa barbaasi gabbunaa galatoomii. Hadiruun bannaa kana faa gara bee hadiruun bannaa kana faa gara bee. Dhagee hadiruun aboo hadiruun bannaa kana faa qabee hidhee buusuu. Awoo goota diya awoo kun edaa bira bulee barre hangaana murtii kana laphaa ture isaa beeka wallahi billahi kun ragaa bahuu danda'a sagalee hangaana ni jiyan awoo sagalee kun barkee waa murtii danna bannaa battee yaran. Fedi. Hadir. Ni furdattee dhiyoo sana gubbaa maal argan jaartii lama goote. Naafi biratti hin dabalee fede. Dhaga'uusa Hadir.
dubbiin raadii dubbii sana taphadhaa qofla just udaan kasi shorroysi wanti udaan dibattee qaama yaatu okay thank you bada shaqi gurja kumsa to koysirto gurja kumsa na wal magalat dubbi tumre girra waan hattu da fe shirtu da fe hinaftu ni ana fi namo la banka uda takammo magana balle suda ko no goto ani de billen kabu wasibo do wali na takalle ngab de magana fido warabu kene fido warabu ni safin gaw jedisi khanaf amurti wajjina kale saiban ture arra saiban ture de gadda gafa serbi wanta bo mewa wayni singa fa daga khen gafa serbi galana garum sa fambo gafa nan birro ko shantama murti wajji wal kalsibne serba san bayra la bafne ko shantama murti rab kan me wor ko babdan maga khijan ka garam lo da khabale jirtani gafsat ni be dani mi na be murti bar namasi walla batu bar me gafsa wori ad terme gafa serba galana garum sa ti gafa te diabro de ngaduma jiam rasa dura ya ani murti wajjin saiba ngasit amma saiba ammo murti wonni ni to gore no bati wajirati ega na mo ameda balakami bagaran tu gore na rasa wada ana kana murti wanti fasontani asli rais mubarak rais arafat rais alama kana gutur alama gutu aso atina ma media ti wanta te namni rasa umriga qabachu sunu banna murti ti wanti siyo badite murti na dage ifama gabat khanum tanama blogo du tatina fu ta saji sadabu hin qabwan enen saraga be jira rabbin isnabbiha tubram te dubbentu tajolle te ko ammo waredan kabne yolle sabin kabne jolle ko marabu khin kabne jolle bo bagala bu khin basini jolle kadida ta haso to ko dagiga shawale dabdi haso ndenye tajolle te ko la ko saja fi wala ma fi afuri fi turba fi saddeti fi wala ma fuldura khayati ma qadru barrefatte ti wa shakala chu barbadu ani naso ani dabbal moti male dabbal jihati miti dabbal qurani miti dabbal qulama miti dabbal afuri miti dabbal moti bamalat oromo hullum be Ethiopia hullum ehe moti no leadership kuni ma gagaram ladati inga bonja fuldura kodani singap afuri singap I don't know wana kasi wajini naso yolle wana kasi shakala da jan warma shakala chubare wana kasi rayna shakala tan sire wala la ko sa fuldura antarga ko sanga nat dabbal garam la tadbiste garam la takami garam la tagutumo khamaga buyana او لك دي لاجرا انا قال خانا ما خاسر فام بيخو ثاني مبارك غوتونكا يدبچون بيخو بيت غارم ولا خبي يابا انت موتي توكا خانا دا يروحنا بانت خانا دا يروح خانا بان اخونا بس درو قبينا فكاتري فاسمو لندوريا اكسي اوكي ايه ريفونتنا وانتك سوجو الدبچو رافسرو البيتين اي ثينك فريز تاتي باتي خدته اوكي تو تساوي تكاشاسو نتوريت اي هوب اكا وجدو باتني yo ana sidu batante do bandro kongo khofir no I think gama dubati yodo banne barida nafaka follow wa media la latomiti tuni وما اتون انا ما في ديلو ما نافت ولي قلت انا فدي قولوا دندنيو مثلا ما براتي اوكي راكونغا فولوس غولين جراسي بريسو كانغا بويغو داي ايزا وجاسي يا ثانك يو اوكي اي نمني هذا قبل جرا خبره ايك مالبو ميكو ايك بتانا جنا جرا لا دبي مالي نبيتني دبال دبي نما ادا جيما سنرتي يرو مسنو چالا نوردا يرو اولسينو كاخيتين اولسينه نمت مديتara خنته اينيوتي خنته جي يرو دبتو dimmu masirra qabu fi chirratti wonni inni haasa'u ture dimmu tani immoo garuu dhugaadhaan best friend da sifi murtii guutuu waan ta'eef haqa keetillee baasee ture isaatu hedduu har'a guyyaa edaa fi kana dabbaaliitu nama biloo godhee isaatu biloo godhe sigalee guddina isaan fedhu maal sigalee nu dhiiseeti isa maal ta'ee jaaniiti qabatanii raasaa turanii garuu murtii guutuu dhugaa dubbate murtii guutuu dhugaan isaaf haa dhalatu dhugaa dubbate isa haqa keetillee likkuma baasee ijoolleen tuni guutuu chaatti rifeessan waliin gargaaru ijoolleen tun akkamitti dabbaalee murtii walii galee gettee waan turre kuma qabdanii gaafsan irraanfatanii akkas yaanni isaanii irra guddoon akkamitti isaa ichirrattuu jaalan maquma afaan dheetuma dubbate laal siigalee afaan sarraa gabbaafatee dubbate waan sanii sigalee namatti murtii walii galuudhaaf takkaara feen beeku barsu sigalee san irratti gabbaasee waan sana achirrattuu dubbatee ture immoo murtiin dhugaa kee baasee jira namni hanqana waan inni wanni jarri jechuudha waa'ee gosaatiin deemu sigalee sababa gosaatiin sigalee warra walitti haasa'u warra sababa golaatiif walii dawwalu sigalee kanaaf yeruma fedheefu gurroon kanneen
أبشر فتدي أنا دبيت يا فتدي أنيس بكبرات إنه قديما هم دي خسروا إن الراس جالنا كلا توما والفدا يروهم ده دبان نقاو الجين يروهم ده هيني مو ها أنيس نينجا تدي ما كذا تدي ما مرتبط مرمته ولا يجينو مان كيساري لا رودا ساما ولتو أنا وجينا سان كبو جولة جافي أفرما كدرو ولا تدي متوجين سناسو نجار نجاران داسين جالا دم تكيسانو thank you ولا كرهات تجانا تا oke turannya jadi ramen tuh wan jadwa namni wan joka buni jadi timpa katu sebelum dia ada kesempatan wan TV thank you guys turannya amor bin bakar agak pas oke wan gudan haka tajolle ti dia bina yoro berapa nih anasuin rekorin juru am turanu jolle rasa undu bina murtu kofa male because na fi murti ni riada namo walit enya kabu ifaje na nisafi faje wan be kufi akamitin calculation kasina na kajo kofa wannan dubachu du fe male أنا جولي لك ويسجع في تربة أفرق أبدو تنامتي وإني أمبربادو تنا أمبربادو تكاد ما أمبربادو نسي أمبربادو لي سيالي أمبربادو سالي ورنو وجوه نقول جرا كنا جرا وجين تكتاكي بناني وجين تكتاكي يقال لي ولين تكتاكي وفاتو ري أني بودر راين ده إيسان كانون ده كانوا مني قطر رقا بودن ده نما ياد ودان نما جالة ودان مسكين غرغار ودان سغلي نما تو ودان نما تو قد وجين كنت تكتاكي كبا ودان هنده ساني راين ده رادي أمبربادو رادي أجندا أمودان وهنده في دودان هنده برانكوتي لا لا بكان نجوك جرا كنا في الريبة ده بيه هيك تكب باجوا مجان تكام كوني خواي خياسة ونقولو سومال تشوني أرامي تبر غرغر سومتا كنا خجنا أكسن إمبودا غرغر سومتا كنا أكسن إمبودا تكا تولدو تيجي بتن بخ غافا رفاتيس دبال تو كنا قولي جا غافا غربا خريستاني سن أنفيدوس أجن دوما دبال فيدو خمجان تكام كون تكرر دبكوري سكرتريزر هن يمت يوم تاريخ دم باسندون Somali la kosa jajan baka kartanit Somali la kosa jajan baka harum Somali la kosa jajan kan amma gawawa dubbe oga isa kartan kasi ayama ana sininje Somali la kosa jati fa wasainin taw wallahi Somali la kosa jati de bininyu ana fi murtin best friend dira to murad baka Somali la cosa jari no karita ورا فار ورمو بريم تلت ورمو ورقولو ده أنت نات اللي بتاع زين أما لي أما لي نانو أكاس أتو بيارا باكي سانا مولي بوسو بربادو سيغلي ورا تيغا نماتي شكالا شو بربادو ورا لا كوسا جا في قراني كافوري في شانالا كي خسي تومي خانان دكي جيفتران انغوستيت ان الماديرا خديت ان المبيدا خديت هنغرتو مكا خيدرو لا كوسا جاجرا مكا خيدرو لا كوسا فوري جرا يركي وانا مكدت حتى نو تيجيما تبنسان جيما كوسا تبني جيما اورومو تبني تموني مالي هاي مامي لا تلاقينا هاي السلام عليكم كيف حالكم؟ طيب والله الحمد لله لما جبت دبال كوين ندفع كوين ما تقوى قبل ندفع أي answer الو indena coba Jafar ya you Abba Jafar mucha kanami kha sila murtugu to esi gere kedo kosa khana mo khamsa mucha su kanami gafa murtugu to njor bere gasan khana sa murtim bi ma khaysa tay katta ase ko khajito ko khana aw video sa sun bara ni bati sagale sa sun diem te video kana answer khanu masa me ko gadeti lana mucha khana masa شبكة سنة فقط مجھے بکانا سا مجھے بکانا خو میں برو خو اسمان سے خنا متي والله بالله خنا فقط والله خنا سما አንተ እንዴት ነሽ አለው የኔ ሶዳ እንዴት ነህ አማን ነው ፈልጋል ተጠፋፋን ዲሲ ነማና ማልፈ ጎል ስትገልጫ ማልም ቤቁ እንተሎ የቁን
Kaayee dabbaan jedhee ammoo an biraa fidu eeyyaman gootaa. Itti bira kongo. La soddaanii fi surree wajjin kun fuudhanii soddaan kabajanu biratti. Maali akkami jirta nagaa? Nagaadha. Anga jau. Fiidiyoo waraabde san saamee kan waraabde arganirraa ta'a waa'ee murtuu guutuu san. Akkuma inni gabbu'ee fakkeenyaaf laayiviin cufame irratti siluma sabaan jira. Geejjiba murtii guutuu naasoo jedhu sana sabaadha beektaa? Ijoo Itoophiyaa keessa akka mucaan qofiteen achi keessa galee jedhee yaani natti dhagahame beektaa? Yaani akkan Itoophiyaa irratti hin beekan. Kazaa gizeenni haasaamee nama hundarraa ajandaan kan inni kaase suni warra deddeebi'ee haasaansaa kana xumuruun qaba gizeenni jedhu lakkii gaa kanas mucaan hidhameera borru. Kazaachumani asabee gizee ilaalu murtii guutuu akka inni biyyaa beeku ban qabu bara ani koo murtii guutuun kan aadaa jedhamu Itoophiyaadha san jedhe koo akka inni biyya irratti hin beekan akka suudiirus hin beeku. Akka murtiin suudii qabu qabdu meeti? No akka inni waraqaa baafatee deebira murtii guutuun koo biyya jireenya isaa biyya keessa bara takkaa waraqaa isaa baafatee deemu. Amma ni beektaa akka inni suudii jiru amma bartee akka inni suudii jiru. Maani nu gaafa olla baasu sana gaafa sana koo namoonni baay'ee natti mankaa. Murtiin suudii hanqubaan qabaamii guyyaa inni dura tajaajilu kuruun beekaa baranii gaafuma joor bira ta'ee asoosan hunda dura suudii jira bartuure bareega suudii dhaqe silaa biyya keessa ta'e akkasitti haasawaa naasoo. Maanu na shakke bara kalas tarii immoo kan mana wayii geeffame dhuffame haasaraa dheefan shakkee kazaachumaan wanta ittiin samaa keessa baate beektaa. Ooyi hankasi gaafachuu fedhu. Ta murtiidhaa dhuguma duraan uummanni guutuun hin beeku an akka isaa wajjin nama walitti saahibaatti hin beeka guyyaa inni deemuuf akka inni deemeef waan inni deemeef hundaan beeka. Naaf nama muraasa qofaaf beeka baay'ee namni hedduun achi booda bare malee hin beekan. Gaafa joor bira ta'u sanis akkuma inni biyya keessa jirutti yaadaa ture namni hedduun quban qaban. Kaansiin jechuu barbaade sagaleen kan keessan yaani akkaataan itti waan san jettee beektaa hedduu kabalee argate beektaa jechuun miidhaga sagalee miidhagsu ture dubbii normaala osoo hin taane jechuun waanuma itti yaaddee wayii fakkeenyaaf waan akkasii kana yeroo baay'ee wanta itti yaaddu vaayiraalii siin ba'u beeki. Wanta itti yaaddee caalaan kottu geema taphannaa jee caalaa kamtu geema na wajjin taphata caalaa kamtu na wajjin geema taphatan dee. Aboo dabbaan. Wayyaa asli kiyya. Giftara namaa biloo gootee jedhanii dhugaadha. Reefuu asif finnee kunneen mee murtillee dhufee. Dhugaa mooto bare. Rabbiin haadhatii yayyaan nan garsiisin. Maaliif akkam diyaarre? Wanta murtiin hin jenne dhufee murtiin afaan isaatiin dubbatee turellee amma mana kiyya kanatti an afaan kiyyaan hin jenne mana kiyya keessatti sibiiloo nama godhe nagarree. Baay'ee moodeetara kiyya osoo hin geeman eegaliin duraan dabbaan irraa fudhadhee jee afaan isaatiin ragaa ba'e dhugumaan irraa fudhate hoggaan sifaa galchu san narra ture boodarra walakka narraa fuudhe karaa osoo geeman eegaliin dura. Namni akkas jee ijoollee caalaa nuree faalaatu sababa wallola qabnuuf dabbaaltu akkas godhe jee duulana bobbaasuu ka'ee anammoo sangabbeetiin firaarolee murtillee dhufee ragaa kana dhugaa ba'e waan ta'eef dhumatee jira lakki wallahi aslii kiyya rabbiin haa balleessu namta kan bulookii miti miituu hin goone wallahi billahi hin goone. Ay osoo geema murtii kana afaan naaf dhuti miti aslii akka sagalee kana ta'e isin bira dhufee asiin laabii seenee gaazexii sanillee hangaan dandee dhaqee waan hin godhin hin qabu san dura naaf murtii walii bilbilaa turre wajjaasaa turre geema isaa meeqatti akka laabii seenuu maal fa'aa akka goonu waan hundee murtii wajjin waan hin godhin hin qabu hangaan danda'utti ammoo giftii hin qabu. Kanaafuu biloog hin goone mana isaatiin lafa ni kiyyiban. Viidiyoo ciccitee deemu arginaan fi. Laa wallaa. Murtiilee dubbatee jira. Dooktar yoo namni tokko mana keetii biloog nama godhe ati modeetara mana keetii nama san biloog godhe arguu hin dandeessu? Hin beeyta. Reefu akkas jennee murtii guutuu gaafannaan murtiin allaaluu sin dhaqqabu inumaa hin jennee wii isuma nama biloog godhee hin agarree. Osoo ati biloog nama godhuu dhiisi ani modeetara kiyya osoo geeman eegaliin sirraa fudhadhee antana keessa hin jiru dubbii tana quban qabu jee beekote gurbaan. Waan ijoolleen haasawatu dhiisan hin jeekote. Quban qabu anis murtii quban qabu. Anta gama kiyyaa biloog hin goone. Ala kulli haal. Gaafimaaf waan dhaga'eef gaafadhe tokko. Mee caalaa san fidiiti. Mee caalaa san dooktar. Nama haasaa fixadha qoy. Warra tiktookiin beekne kana explain godhuuf. Yaa oke. Tokkoffaa
nama agas baay'atu san keessa eenyu giiftii kennaaf eenyutu giiftii kennee beekanii nama san hunda keessa giiftar guutuu walitti qabanii biloog gochuun hin danda'amu. Soba daqiiqaa shan keessa tokko lammataadhaayyuu neetworkiin na buusee akka angasti seenuuf naa barreessite. Ati geemin isaa akka milkaa'uuf nama hawwii qabaachaa ture. Dhugaa nama yaada nama jibbi mara dhugaa nama jibbuun gaarii miti. Lammata mootu lammata yoo modiitarri biloog nama godhee fi abbaan manaa biloog godhe modiitara san keessa eenyuun akka biloog godhe TikTok ni hima. Ni hima. Kana waan ta'eef ati yoo biloog gootellee kakachuus hin barbaachisu. Abbaan gattuqee ilaalee screenshot godhee baasee post gochuu danda'a jechuudha. Yoo mootu ka biloog hin godhin taate mootu akka abbaan fedhe si jibbuu danda'a dhugaa keessa erguuf namni baay'een viidiyoo akkasii waan godhaa jiru murtii guutuun mana isaa keessa seenee warra biloog godhame screenshot godhee maxxansu. Si ergee ofin atu maxxansita. Maaliif namni yaadni isaa waliin galle hin dhabamu waan ta'eef warra biloog godhame baafame namni biloog godhame sunoo nama akkami nama arrabsu moo nama waa kennu biloogi matee fi amma ati biloog gochuu dandeetta fakkeenyaaf nama achi jala deemee faa nama arrabsu yoo biloog goote namni sun yoo nama waa kennu hin taane maa rakkoo qaba gurra qabdee yoo biloog goote